Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Firiidem Miidiyaa Dambalii Gunguma Uummataa nageenya keenya kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jedha. Muddee 18,2025 oduu guyyaa irraatiif qindeeffame kan isin biraan geenyu sa'aatii jalqaba irratti hangafoota oduu. Zeemaan imaammata mataa isaa karaa ministeera barnootaatiin hojiirra oolchaa turuu ibse. Ajajaan poolisii magaalaa Gaambeellaa ajjeefamuu hordofee rakkoon nagaa mudatee caasaan nageenyaa gosaan ol qooduun rakkoo fidaa jira jedhame. Trump loltoota Ameerikaa tokko isaaniif doolaara 1,700 ol kennuufi. Biyyoonni Awurooppaa qabeenya Raashiyaa Yuukreeniif kennuu irratti murtee dabarsuufi. FM Dambalii Gunguma Uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turan Gadaa Walaabuuti amma oduu bal'inaan. Zeemaan imaammata mataa isaa karaa ministeera barnootaatiin hojiirra oolchaa turuu ibse. Dhaabbanni haqaa hawaasummaa Itoophiyaa Zeemaan imaammata paartii mataa isaa karaa ministeera barnootaatiin jidduu seenummaa tokko malee hojiirra oolchaa akka ture ifatti beeksise. ጉቱ ኢሳቅ ከታንቱ ሲኒፍ ዲስና የነበረው ኢንተርቬንሽን ኖሮብን አያውቅም። በትምህርት ሚኒስቴር በመንሰራው ስራ ያመንበትም ሚኒስቴሩ ያመኑበትም ሲሰሩ ነው የቆዩት። ስትራቴጂ ከመንደፍ ጀምሮ አሁን የተተገበሩት ተግባራት የኢዜማ ፖሊሲ ውስጥ አሉ ወይ የትምህርት ፖሊሲ ውስጥ ብላችሁ ሄዳችሁ ማለት ዳበኒ ሀቃ hawaasummaa Itoophiyaa Zeemaan imaammata paartii mataa isaa karaa ministeera barnootaatiin jidduu seenummaa tokko malee hojiirra oolchaa akka tureeffatti beeksise. Ibsa dhibbana muddee 2018 gaazexeessitootaaf kenneen hoogganaan paartichaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa erga ministeera barnootaa ta'uun muudamanii waggoota arfan imaammata barnootaa hojiirra oolchaa akka turan ibseera. Akka miseensi koree hojii raawwachiiftuu biyyoolessaa dhaabichaa yoommisaaf inti jedhanitti ministeerri kun waan itti amanu hojjetaa tureera jechuun kunis bu'aa guddaa filannoo itti aanuuf duula filannoo itti fayyadamu ta'uu ibsaniiru. Ibsi ofiisaa Zeemaan kenne kun hawaasa musliimaa biratti yaaddoo fi gaaffii guddaa kaaseera. Waggoottan Piroofeesar Biraanuu Naggaa ministeera turan keessatti barattoonni musliimaa manneen barnootaa adda addaa keessatti hijaabaa fi niqaaba akka hin uffanne dhoorgamaniiru. Kana malees barattoonni hedduun mana barumsaa keessa osoo jiranii salaata akka hin salaanne haala amantiin isaan ajaju raawwachuu akka hin dandeenye ittifamuu isaaniitiin mana barumsaa isaanii keessaa ari'amanii doorsisni irra gaheera. Manneen barnootaa Finfinnee fi naannolee biroo keessatti hordoftoonni amantii kanaa bilisummaan amantii kennaa kabajaa jechuun qaamaa fi haamilee isaaniirra haleellaan gaheera. Dhaabichi imaammata mataa kennaa jidduu seenummaa tokko malee hojiirra oolchineerra jechuun waggoota darban keessa barattoota musliimaa irratti loogii gaggeessaa turee fi bilisummaa amantii ukkaamsuun qaama karoora dhaabichaa ture ka jedhu gaaffii bu'uuraa kaaseera. Zeemaan filannoo bara 2018 irratti hirmaachuu fi hojiiwwan kanneen duula filannoof akka fayyadamu beeksisus hawaasni musliimaa garuu imaammata dhaabaa jedhamu kun bilisummaa amantaa sarbuu fi lammiilee barnoota irraa ari'aa jiraachuu irra deddeebiin akeekaa turuun ni yaadatama. Haa ta'u malee waggoota darban keessa uggurri hijaabaa fi salaataa barattoota musliimaa irratti kaa'amaa ture ajandaa dhaabichaa waliin kan wal qabatu ta'uu wanta agarsiisu hin turre. Ajajaan poolisii magaalaa Gaambeellaa ajjeefamuu hordofee rakkoon nagaa mudate caasaa nageenyaa gosaan ol qooduun rakkoo fidaa jira jedhame. Tibbana ajajaan olaanaa poolisii magaalaa Gaambeellaa ajjeefamuu hordofee jeequmsi ka'uu maqaan isaanii akka eeramu kan hin feene gaggeessaan caasaan nageenyaa naannichaa duraanii fi aangaawaan naannichaa biraa himuu maddeen gabaasaniiru. Dabalataa akka ta'anitti isiniif dhiyeessina. Tibbana ajajaan olaanaa poolisii magaalaa Gaambeellaa ajjeefamuu hordofee jeequmsi ka'uu maqaan isaanii akka eeramu kan hin feene gaggeessaan caasaa nageenyaa naannichaa duraanii fi aangaawaan naannichaa biraa himuu maddeen gabaasaniiru. Ammas jeequmsi jiru kan itti fufee jiru yoo ta'u caasaan nageenyaa gosaan qoodamuurraa kan ka'e haalicha to'achuun akka hin danda'amne dubbataniiru. Ajajaan qajeelcha poolisii magaalaa Gaambeellaa muddee 16,2025 ganama rasaasaan rukutamanii ajjeefamuu aangawootni himaniiru. Aangawaan naannichaa kun yoo dubbatan ajajaan poolisii kun osoo hojiirra jiranii ajjeefamanii kan isa ajjeesanis warra isa waliin hojjetanidha jedhanii. Kun yakka gootii fi gosaan adda fooyamee raawwatame waan nama gaddisiisu jedhaniiru. Aangawaan nageenyaa biraa kan maqaan isaanii akka eeramu hin feene ajajaan poolisii ajjeefamanii fi itti aanaan ajajaa kana gosa garaagaraa irraa akka ta'an himanii. Ajjechaan kun dugda duuba ajajaa ajjeefama kana waan raawwate ta'uu eeranii. Kunis kan raawwate erga itti aanaan ajajaa kana Suudaan Kibbaatii deebi'ee guyyaa tokko booda ta'uu ibsanii. Jeequmsi nageenyaa magaalattii keessatti ammaatis caasaan nageenyaa keessa kan jiran gosaan wal qoodanii walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaachuu isaaniitiin jechuun aangawootni lameenuu ibsaniiru. Aangawaan kun yoo dubbatan haalli haleellaa kana kan karoorfame raawwatedha. Torbeen dura gosa tokko balleessuuf kan kaayeffatame dhufeedha. Osoo gurmuun ta'uu baatee uleen wal haadhu ture amma garuu hidhannoo rasaasa cimaadhaan lolaa jiran jechuun dubbatanii. Dabalataanis hidhattoonni kun baqattoota fakkaachuun Suudaan Kibbaatii as ce'aa akka jiran daangaan banaa waan ta'eef sanattis dhimma bahaa jiran jedhu. Aangawaan kun biyyoottan tokko tokkos biyyattii dadhabsiisuu waan barbaadaniif hidhattoota kanaaf meeshaa hidhachiisuu malan jechuunis shakkii qaban himaniiru.
Aangawaan kun biyyoottan tokko tokkos biyyattii dadhabsuu waan barbaadaniif hidhattoota kanaaf meeshaa hidhachiisuu malan jechuun shakkii qaban himaniiru. Wayita amma gaggeessaa fi caataan nageenya gosaan wal qoodeera kanaaf yoo qaamni walabaa jidduu hin seenne Gaambeellaa lola waliin jeeqamuuf deemti jedhanii. Kanaan duras jeequmsa naannichatti mudate hordofee poolisiin naannoo Gaambeellaa namoota 18 to'annoo jala oolchuu gabaasuun ni yaadatama. Jeequmsi kun mudachuun duras muddee 2025 haliillaa magaalaa Gaambeellaatti banamee tureen poolisoonni lama kan ajjeefamanii turan yoo ta'u dabalataanis jiraattonni lama du'anii 8 madaanii jiru. Mootummaanis taatee kana to'achuuf jecha halkan sa'aatii tokko booda uggura sochii labsee akka jiru gabaasuun keenya ni yaadatama. Tiraamp loltoota Ameerikaa tokkoon isaaniif doolaara 1,700 ol kennuufi. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp miseensota loltuu tajaajila USA gara miliyoona 1.2 ta'aniif badhaasa maallaqaa akka kennan dubbataniiru. Bal'ina isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. More than 1,450,000. Think of this. 1,450,000 military service members will receive a special, we call Warrior Dividend before Christmas, a Warrior Dividend. In honor of our nation's founding in 1776, we are sending every soldier $1,776. Pireezidaant Tiraamp miseensota loltuu tajaajila USA gara miliyoona 1.2 ta'aniif badhaasa maallaqaa akka kennan dubbataniiru. Tokkoon isaanii kaffaltii goota doolaara 1,776 kennuuf waadaa galaniiru. Kunis birrii Itoophiyaan gara miliyoona 2.2 ta'a. Maallaqa kana keessa gariin taarifa Tiraamp biyyoota irra kaan irraa kan argamu jedhanii. Roobii galgala haasawaa televizyiinii biyyattii irratti taasisaniin Tiraamp jeekiin barreeffameera kaffaltiin kun ayyaana qilleef akka raawwatamu dubbataniiru. Roobii galgala haasawaa televizyiinii biyyattii irratti taasisaniin Tiraamp jeekiin barreeffamuu himanii kaffaltiin kun ayyaana qilleef akka raawwatamu dubbataniiru. Bu'aawwan waggaa jalqabaa aangoo isaanii keessatti galmeessan kaasuun kan dhaadatan Tiraamp rakkoo jiru hundaa sirreessaa jirra jedhanii. Bu'aa guddina dinagdee fi dhimma godaansaa irratti galmeessan kan dhageessisan yoo ta'u Dimokiraatotas arrabsaniiru. Haasawaa isaanii keessatti Ameerikaan daandii sirrii irra akka jirtu irra deddeebiin dubbataniiru. Tiraamp gatii meeshaalee gadi buusu lammiileen Ameerikaa garuu gatii mana jireenyaa, kunuunsa daa'immanii fi eegumsa fayyaatti akka hin gammanne eeranii. Tiraamp haasaa daqiiqaa 18 taasisaniin baasii waliigalaa kaffaltii goota kanaaf bahu doolaara biliyoona 2.57 akka ta'uu fi maqaa bara hundeeffama keenyaa waggaa 1776 kan moggaafamu ta'a jechuun ibsanii. Pireezidaantichi maallaqni kun taarifaa fi wixinee baajata wixinee guddaa fi bareedaa jechuun waamuu irraa akka dhufes dubbatanii. Kun waraana keenya caalaa eenyuufillee hin malu jedhaniiru. Tiraamp dinagdee biyyattii deebisanii kaasuu fi qaala'insa jireenyaa hir'isuuf tattaaffii taasisaa jiran irra deddeebiin kan jajan yoo ta'u, pireezidaantii duraanii Joo Baayiden komataniiru. Tiraamp haasaa isaanii keessatti yeroo torba maqaa Baayiden kaasuun qeeqanii. Amma bulchiinsa haaraa jalatti qaala'insi jireenyaa saffisa ajaa'ibaatiin gadi bu'aa jira kan jedhan Tiraamp, Dimokiraatonni gatii wal kaasaa jiraatanis rakkoo kana furuutti jirra jedhaniiru. Ameerikaatti garmalee kan dabalee ture gatiin killee fi zayitaa gadi bu'us gatiin meeshaalee nyaataa biroo hanga ammaatti akkasumatti jira. Ragaan dinagdee baatii fulbaanaa akka agarsiisutti qaala'insi jireenyaa dhibbantaa 3 yoo ta'u fayyadamtoonni kana dandamachuuf rakkataa jiru. Baatii sadaasa darbe keessa Riippaabilikaanonni kutaalee biyyattii hedduu keessatti dorgoman mo'amuun isaan mudateera. Tiraamp kufaatii paartii isaanii kanaaf gatiin meeshaalee hin dabalaa dhufuu komatanii. Pireezidaantichi wayita duula filannoo marsaa lammaffaaf jijjiirama ariifataa fiduuf waadaa galaniiru. Garuu baatii 11 pireezidaantummaa isaanii boodallee jijjiiramni ariifataa lammiileen Ameerikaa hedduu hawwaa turan ammallee hin dhugoomne. Tiraamp waggaa 250ffaa Ameerikaa karaa guddaa bara Awurooppaa dhufu akka kabajan waadaa galaniiru. Biyyoonni Awurooppaa qabeenya Raashiyaa Yukireeniif kennuu irratti murtee dabarsuuf hooggantoonni biyyoota gamtaa Awurooppaa qabeenya Raashiyaa biliyoona 100 lakkaa'amu akka hin sochoone ugguranii turan Yukireeniif liqeessuu fi dhiisuu irratti murteessuuf Biraaselsitti marii guyyaa 2 eegalaniiru. Guutuu isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina.
Hooggantoonni biyyoota gamtaa Awurooppaa qabeenya Raashiyaa biliyoona dhibbaan lakkaa'amu akka hin sochoone ugguranii turan Yuukireen biliqeessuuf dhiisuu irratti murteessuuf Biraaselsitti marii guyyaa lamaa eegalanii. Mariin kun biyyoonni Awurooppaa maallaqa Raashiyaa kan Yuukireen liqeeffattee waraanaaf dhimma diinagdeef akka oolchuu dandeessu dhorguu fi hayyamuu fi qabeenyi Raashiyaa kan biyyoota Awurooppaa keessa jiru yuuroo biliyoona 210 ta'u hamma harka dhaabbata teessoo isaa Beeljiyeem godhatee jiru yuuroo kiliir jedhamu jira. Beeljiyeemii fi biyyoonni kaan karoora maallaqa kana fayyadamu didaniiru. Yuukireen maallaqa dabalataa hin argattu taanaan ji'oota keessatti waan ittiin sochootu dhabdi. Qondaalli tokko dhimma kanarratti baay'ee kan eegamu ta'uu baatus carraan waliigaltee irra gahu ni jira jedha. Raashiyaan maallaqasii kana warri Awurooppaa kan itti fayyadaman yoo ta'e balaa akka qabaatu akeekkachiifteetti. Raashiyaa Moskoo keessatti maallaqasii deebifachuuf yuuroo kiliir irratti himannaa banteetti. Walga'iin Biraasels maallaqa Raashiyaa fayyadamuu irratti godhamu yeroo akka murteessaatti gaggeeffama. Pireezidaant Tiraamp mariin nagaa buusuu yoomuu caala milkiif dhiyaateera jedhaa kan jiran yoo ta'u, Puutiin ammoo sochiin gamtaa Awurooppaa kufaatii Raashiyaa fiduuf yaaluudha jechuun adeemsi isaanii isaan fudhatee akka baduu danda'u akeekkachiisu. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasa keenya akka namoota hedduu bira gahuuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qaban kanneen turani waan nu daawwattaniif galatoomaa.